Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kanaaf gallisuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Sagantaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kibxata adoolessa bultii jaabara 2021tiif waan qindeeffanne qabannee dhiyaannee jirra. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa ani xiiqii dhugaasaati. Ijoollee muummeffannaa kurfii keenya guyyaa har'aan isanitti himaa. Kibba Oromiyaa konyaa Gujii Lixaa Hona Bulee Oraa ganda Loophii magaalaa keessatti shamarran Oromoo 4 hidhattoota mootummaa shiftaa PPtiin dilbata dheengaddaa gudeedamuu gandeen konyaa Gujii Lixaa keessatti argaman keessaa caasaan mootummaa badaballeessaa PP gandeen dhibbaa ol keessaa guutummaa guutuutti diigamuu irratti odeessa guutuu konyaa Gujii Lixaa Hona Bulee Oraatti bilbilee argannee fi gara lixa Oromiyaa godina Wallagga Ba'aa Hona Jimmaa Arjootti bilbiluun dhimma hidhaa ajjeechaaf saamicha hawaasa Oromoo irratti geggeeffamaa jiru giddugaleessa godhatuun yaada Oromticha Hona Jimmaa Arjoorraa arganne dabalatee gara magaalaa Naqamteetti bilbiluun haala hawaasni Oromoo magaalaa Naqamtee keessa jiruu fi dhimma akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti yaada Oromticha magaalaa Naqamtee irraa argannetu sagantaa kana keessatti isiniif dhiyaata. Turtiin keessan dhagamaa'ee kurfii keenyaatti nu faana ta'uuf isan hawwataa jalqaba irratti gara godinaa Wallagga Ba'aa Hona Jimmaa Arjootti bilbiluun ajjeechaa dargaggoo Oromoo tokko irratti guyyaa lamaan kana raawwatee fi madoo bifuma wal fakkaataan dargaggoo Oromoo tokko irratti loltoota Koloneel Abiyyiin raawwate akkasumas haala hawaasni Oromoo gamasii akka waliigalaatti keessa jiru irratti odeessa Oromticha Hona Jimmaa Arjoorraa arganne isiniif dhiyeessuun saganticha saaqanna nu faana tura. Ilmaan Oromoo yeroo ammaa kana warra du'anii rukutamanii lubbuun mul'atan caalaa warra butamanii bakka isaan jiraatan warra alame du'eedhaaf jiraan isaaniillee hin beekne maatiin hin beekne maatiin boofii qallattii kan hin dandeenye isaantu caala waan ta'eef akkuma xiyyattan keessumatti yeroo ammaa kana hidhaan dararaan qotee bulaan direetti ba'ee qotachuu horii saabbachuu guutummaa amatti dadhabee haala rakkisaa keessa jira. Yeroo ammaa kana akkuma beekamu ijoolleen wakilli dargaggoowwan qeerroowwan ilmaan Oromootiif dhaabatu jedhaman guutummaan isaanii isaan kan manidhaa, isaan kan du'a, isaan kan reebamanii dhamni isaanii hin galaafachuu jiru waan ta'eef inni ammaa kun akkuma isin jettan bakkoota hundumaatti haala wal fakkaatuun rakkinni kan itti fufee ta'uu jaati yeroo ammaa kana. Amma isa Jimmaa Arjoo keessatti kaleessa malee dheengaddaa dargaggoo tokko ajjeesanii tokko immoo madeessan kana kan raawwataa jiru akkuma yeroo garaagaraatti dubbatamaa turre. Humna poolisii addaa naannoo Oromiyaa jedhaman kana immoo raayyaa ittisa biyyaati immoo humnoonni ergisaa naannoo Amaaraaf Eertiraa dhaallee jiru laa Jimmaa Arjoos ta'uu honoota godina Wallagga Ba'aa kana garaagaraa keessa. Humna addaa Oromiyaa kanii of hin baadiyyaa keessa jiru waraanni wayaa humna addaa uffatanii afaan keenya hin beekne naannoo Eertiraatti kan dhufan illee keessa jiru. Kanaaf isaan kun guutummaa mootummaan wayaa humna addaatti fichee bobbaasedha malee waraanni kun gartuu kana jechuu adda baasuu dhibi nama rakkisa. Maaliif yoo jettani wayaa humna addaa uffatanii kan afaan Oromoo hin dandeenye Tigreeffa duwwaa yookiin immoo Eertiraabii kan ta'uu isaanii sirriitti kan adda baafamuu keessa jiru waan ta'eef isaan kun qaamota hundumaadha. Kanaaf kan kana bobbaasaa jiru kaadiroota mootummaan bobbaase keessatti illee warri qaamota nageenyaa jedhamanii beekamanii hanga ammaatti isaan kana wajjin bobba'aniiti kan ta'a waan ta'eef warra Jimmaa Arjoo sana kan raawwate warra mooyaa humna addaa uffatanidha malee qomoo isaanii adda baasuu illee nama rakkisa. Akkasumallee
Naannoo magaalaa Naqamtee keessa ijoollee dhaloota naannoo Haroo Limmuu ta'an ijoollee 4 magaalaa Naqamtee keessatti qabanii barumsaaf kan dhaqan deebisanii gara maatii finnaa jedhanii gadi kaasaniiru. Amma maatii bira immoo hin geenye. Kanaaf isaan kunillee hin du'anii du'uun isaanii mirkanaa'aadha. Namoota 5 kan ta'an dargaggoo finqeerroo kan ta'an jechuudha. Garuu bakka isaan itti du'an ona Haroo Limmuu fi Naqamtee sana gidduu keessaallee eessa akka ta'e kan hin beekamnetu jira jechaadha. Kanaaf amma kanatti warra butamanii du'uuf jiraan isaanii hin beekamne namoota ammaan baay'ee ta'an dabalatee jira jechuudha. Kanaaf darara nama namarra gahaa jiru, reebichi irra gahaa jiru, manni uummataa gubataa jiru, lolwan Oromoon akkuma Oromootti iddoo baay'eetti xiiqiin dhaamanii du'aa jiru jechuudha. Kanaaf inni kun darara namarra keessa jiru darara kana fayyadamee namatti dubbatamuu danda'u jechuudha. Ilmaa Oromoodhaan gahaa jiru. Amma dargaggoota Oromoo 5 kan dhaloonni isaanii hona Haroo Limmuu ta'e magaalaa Naqamtee irraa yoom qabaniiti kan isaan achi buutee dhabamsiisan tarii maqaa kan keessaa beektanis yoo qabaattan. Isaan qabamanii gaafa bultii 16 jeessa Kinjasa darbe keessadhaa jira torbee lamaan kana dura qabaman. Garuu kan isaan gaddeebisanii gara ona Haroo Limmuutti fuunee deemna jedhanii ka'anii immoo gaafa bultii tokko gaafa roobii darbee jechuudha. Kanaaf isaan kana keessaa maqaa namoota hunda isaanii yoon beekuuf dhaabaatee badhaasa Dassaalee kan jedhamu kan keessa jiru dargaggoon inni kan jakkittan matamee dargaggoota 5 fuudhanii gadi kaasaniiru. Ona Haroo Limmuu immoo hin geessine kan hedduutti bakka isaan itti ajjeesanii gatanii fi isaanii langarraatti mul'achuu hin dandeenye. Ijoolleen kun maatiin jedhanii dhabanii iddoo isaanii baruu hin dandeenye du'anii immoo reeffa isaanii arganii bahuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf isaan haala kanaatiin jiru. Guddoo nama gaddisiisa gochaan akkasii kun guutummaa Oromiyaa keessatti ta'aa jira. Gama kabiraatiin ammoo Oromoonis waraanni bilisummaa Oromoo boonis lolachaa jira. Osoo isiniin bilbille dura gara godina Gujii Lixaatti bilbileen ture. Godina Gujii Lixaa kana keessatti wantoonni baay'eenis raawwataa jira. Gudeeddaanis jira. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo boonni konni Gujii Lixaa keessa socho'u gandeen godina Gujii Lixaadhaa kana gara 100 oliidhaa dhuunfatee akka jiru guutummaa guutuutti magaalaa godinaaf aanaarra malee humnoonni Koloneel Abiyyi akka hin jirredha kan Oromtichi achi an dubbise natti hime. Egaa hawaasni Oromoo gara kibbaa jiru kanaaf lixaa jiru giddugaleessa lixa shaggar jiru kun waggaadhuma 3 kanaa darbee kaaseeti kan inni yeroo mootummaan kun kan Oromoo jedhan mormaa ture. Egaa dammaqiinsa hawaasaadhaa ol caala. Gama keessaniinoo attamitti jira sochiin waraana bilisummaa Oromoo attami hawaasni Oromoo attami lafti dhuunfatamaa jiru jira laata akkuma kan kibbaa kana. Inni kun waan nama hin gaafachiisu waraanni Koloneel Abiyyi kan inni jiru magaalota aanaarra jiranirraa kana ta'e gandoota fakkeenyaaf biyya ayyaana jalaa yoo caqasee kanneen akka dirree jaangir jedhaman achii keessaa dirree guddaa kanneen jedhaman mootummaa isaaniitti oomishee ansaaraa kanneen jedhaman mootummaa isaaniitti waan dhuunfatameera. Gandoonni kun mootummaa isaaniitti waraana bilisummaa Oromoo dhufaniiru. Akkasumas ona eebbaduu jalaa kanneen akka Lalisaa, Dongoroo, kanneen jedhaman ona Limmuu jalaa immoo kanneen akka Boqqataa jedhaman mootummaa isaanii fi ona Haroo Limmuu keessaa immoo kanneen akka Dhibbaa Bashir, Sugee Lalisaa, Sonkora Lafatteen jedhaman mootummaan isaanii harka waraana bilisummaa Oromoo jala galanii kan isaan jiranii. Isaan kana duwwaayyuutu hin ta'in magaalota irraa kan hafe mootummaan gandoota naannoo Wallagga Bahaa keessaatii persentii 75 kan ta'an mootummaa isaanii harka waraana bilisummaa Oromoo jala galee dhiyaachuun isaa isaaniyyuu mirkaneessanii ni beeku. Kanaafuu mirkanaa'aadha waan nama gaafachiisu miti kan isaan beekanidha kan uummanni beekudha jechuudha. Bareedaa dhagaa amma qabsoon bilisummaa Oromoo karaa hidhannoos erga eegalee bubbuleera ammoo dammaqiinsa hawaasaa ta'uu ilaalcha hayyootaa ta'uu tokkommoo sochii warra impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessina jedhanii haa ta'u burjaajii gama garaagaraatiin dhalatuun egaa qabsoon kun osoo galma isaan ga'ee lafarra bubbutataa as ga'ee osoonuma kanaan jiru egaa TPLF waldhabiinsuma aangoo fi taayitaa fi qabeenya Oromoo saamuu irratti ilma isaanii Koloneel Abiyyi wajjin wal dhabaniiru. Sana keessatti ammoo ji'oota muraasa wal haadhaa turanii amma guutummaa guutuutti Tigraay keessaa waraanni Koloneel Abiyyi rukutamee baqatee ba'eera. Kana kan tolchee hidhannoo qabaachuu isaanii tol dhaga'uu hawaasa sanaati. Hawaasni kun hawaasa bicuudha. Hawaasni Oromoo akka Oromootti guddeessa. Isa kanarraati maal baranna akkamittiin galmi qabsoo bilisummaa Oromoodhaa gabaabbachuu danda'a. Oromoon galma qabsoo isaatii kan akeekkate aarsaa baasaa jiruuf kan akka hin geenye maaltu dhorke akkamitti immoo achi geenye isa jedhu irratti yaada keessan nuu qooda.
uummanni Tigraay uummata miliyoona lamaaf walakkaa kan hin taane ta'anii injifannoo isaan argatan kan nama boonsu dhugumaan immoo uummanni amma kanaa baay'atu kuni kan inni irraa barachuu qabudha. Akkuma kanaan durallee sanyiitu sanyii cabsaa akkuma jedhani Oromoo kan garbummaa isaa akka inni darsu godhe Oromoodha. Waraanaan miti. Dandeettii miti meeshaa nama Oromoo miti Oromoon akka inni garboosu waggoota hedduutu kan ture baay'ee Oromoo madachaa. Kanaaf kanneen ammoo manaa of hin bariin isaan irraa fakkeenya fudhatanii utuu hin baraniifi baay'ee gaariidha. Maaliif isaan tokkummaa isaaniidha kan isaan bilisoomse meeshaa hidhachuu isaanii duwwaayyuu miti meeshaan kan ormaayyuu kan ofiiti yoo kutannoodhaaf fidannoodhaan tokkummaadhaan ittiitoo ofii qabatanii ejjennoo godhatanii ka'an. Isaanii uummanni amma kanaa geesse kuniyyuu biyya isheetti erga isheen biyya godhattee bilisummaa mataa ishee qabeenya isheetti jireenya isheetti hawaasa isheetti labsatte ilmaan Oromoo kun dhugumaan yoo sammuu namaati laatametu isaanii laatame ta'e kanneen faayidaadhaafis jedhanii utuu hin beekinis beekaa ilmaan Oromoo walitti gufuu ta'an haala kanarraa baratanii hundumtuu irreen gaachana walii ta'anii utuu socho'anii akaadhaan iyyuu biyya isaanii keessaa baasuun hin danda'ama. Warri meeshaa diinaa baanne Oromootti dhukaasnus kanneen wallaallee beekumsa keenyaaf ogummaa keenyaaf qabeenya keenyaaf diina tumsinus kanarraa barannee bilisummaa keenyaaf tokko taanee kallattii tokkorra dhaabannee qajeeltoo waraanni bilisummaa Oromoo nuuf jedhee qorra keessa bulee bokkaa keessa bulee dhiiga isaa dhangalaasee hanga karaatti biroo fudhatu kun nuuf aadaa hojjennee hundumti keenyatti amanneetu maal gochuu qabnaa? Labsii isaa fudhatan sana fudhanneetu bilisummaatti adeemuun dirqama keenyadha. Isaan irraa barachuu qabna. Isaan uummata isaanii akkuma isaan boonsanus uummata keenyarraa kanaan tokko taanee boonsuu qabna. Kan hin jedhudha. Karaa akka jennoo keenyaatti kan akka oduu waayuu miti. Ilmaan Oromoo hundumtii namni nama ta'e. Kan garbummaa caalaa nama dhukkubsu. Hiyyummaan garbummaa caalaa dhakaan ba'an ulfaataan garbummaa caalaa namatti ulfaatu waan hin jirre sakara ofirraa kaasuun dirqamadhaan jedha. Gufuun qabsoo bilisummaa Oromoo inni tokko burjaaji galma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti karaa garaagaraa hawaasa Oromoo keessatti uumameedha warra jedhantu jira. Kanaaf Oromoon maaliif qabsaa jira? Har'a aarsaa maaliif baasaa jirtu? Impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuma biyya Oromiyaa walaboomsuudha marii keenya irraa kanaan xumurra. Inni kun ifaaniidha. Maal Oromoo amma kanaan dura kan rakkiseen Itoophiyaa tokkittii kan jettu sun Itoophiyaa ammaadha. Itoophiyaan kan jedhamu sirna bashootaa yookiin nafxanyootaa waan isaan ittiin maqaan irratti dhaabanii lafa Oromoo irratti ittiin mala qabeenyaa Oromoodhaa fi Oromoo garba godhatanii ofii isaanii ittiin fayyadamanidha. Kanaaf kaayyoon keenya yoomiyyuu kaayyoo ilmaan Oromootaa warri sirriidhaan yoomiyyuu maalidha Oromiyaa biyya taatee qabeenyaa ishee kan ishee ta'ee bilisummaa sirrii ta'e kan mataa ishee dabsattee walabummaa sirrii daangaa ishee kabachiifattee qabeenyaa ishee takkuma uummattoonni biraa sirrii kan ta'e hawaasa kanneen biraa wajjin daangaa wal kabajuuf tokkummaa ijaarratanii heeraaf seeraan dhaabbatanii daangaa isaanii kabachiisanii jiraachuu Itoophiyaa tokkittii kan jettu bara baraan maqaa garbummaa nama teesse kanaa ofirraa kaasuudha malee sassaabbanii adeemuu miti jechuudha. Kanaaf Oromiyaan of dandeessee sabaaf sablammoota kanneen biraa wajjin daangaa uummattee wal kabajjee wajjin jiraachuudha. Kanadha galmaaf kaayyoonni waraana bilisummaa Oromoos ta'e qabsaa'onni ilmaan Oromoo durii qabanii gaafa ilmoo jirtuuf haa ta'uu tokko dhukaasanii qabanii hundumtiyyuu amma ammaatti kan harmooleen barattoonni dargaggoonni ogeeyyiin barsiisonni dooktaroonni meeqaaf amma daldaltootaa itti dhumaasa kana mirkaneessuun waan ta'eef Iddoo isaanirraa fudhanne sana utuu hin dagatiin karaatti utuu hin hambisiin amma lubbuun keenya jirtutti kanaa mirkaneeffannee Oromiyaa biyya goone ijaaruudha. Kanadha kaayyoon keenya galmin jedhaaf. Kan amma dhageessan kun gara lixa Oromiyaa godina Wallagga Ba'aa Hona Jimmaa Arjootti bilbiluun odeessa guutuu argannee san dhageessifneedha. Kanatti immoo aansuudhaan gara kibba Oromiyaa godina Gujii lixaa Hona Bulee Oraatti bilbiluudhaan gudeeddaa shamarran Oromoo 4 irratti dilbata dheengaddaa ganda Loophii Magaaddaa keessatti raawwatee fi caasaan mootummaa Koloneel Abiyyi godina Gujii lixaa Hona Bulee Oraaf honota kabiraa keessaa yoo xiqqaate gandoota 100 ol keessaa guutummaa guutuutti diigamuu irratti odeessa Oromticha Konja Gujii lixaa irraa arganne isiniif dhiyeessina. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Keessattuu kilaastera Loophii Magaaddaa irratti akka malee nama hidhuu jiranii nama 100
57 akka fidhameera. Nama 35 ammoo birrii 3,300 guurratanii gallakkisaniirani. Birrii 3,300 sana irraa fudhataniitu gadhiisanii warra nama 35 sana warri hidhaatti hafanoo warra maallaqa dhabeedhamoo warra kamii? Birrii 3,300 guurratanii nama 35 hiikanii nama 12 ammoo aanaan dabarsanii hidhaniirani. Bulee Horaatti dabarsan? Bulee Horaa waajjira poolisiitti dabarsanii hidhaniirani. Kun ammoo dubartii fi durallee gudeedditti jira. Achuma ganda Loophii Magaadaa kana keessatti gara shamarran Oromoo 5 gudeedanii isaan keessaallee namni 2 iyyachuuf deemnaan saniinuu poolisoota keenya maqaa balleessitan jedhaniitu hidhanii jedhume kana bal'ina isaanuu ibsaa. Sirruma akkasuma isaan shamarran waggaa 14 gadiiti. Isiin tokkittiin Tigistiin Mulee jedhamti. Lammaffaan Bilisee Hutee jedhamti. Sadaffaan Shorollee Daanyee jedhamti. Arfaffaan Juunjalee Kateeloo jedhamti. Isaan kun shamarran waggaa 14 gadiitti gudeedamane. Sun keessaan Bilisee Huteetii fi Juunjalee Kateeloo suni kun akkasiin dirqamsiisanii gudeedanii himatanii jennaan isaan deebisanii hidhanii waajjira poolisii aanaatti dabarsan. Bulee Horaatti dabarsan? Bulee Horaatti dabarsane. Shanaffaa ammoo Qaalloo Haphii jedhamti sun ammoo intala bulchaati. Bulchaa fi bulchiisa nageenyillee hidhamaneeranii danduma Roobbii keessatti. Isaaniin kan hidhe eenyu intalli isaanii ammoo yeroo shamarran kaan gudeedamtu harkaa baafatte jedhu mee kanarree nu himaa? Isiin harkaa baafattee baqatteetuma harkaa baafatte. Isiin akkasiin baatee warra kaan ammoo isaan arfan kana gudeedanii. Warra kaan ammoo dubbatanii akkan dubbanne dhalee dhooggane yoo dubbatanii isinillee geessinee hina jennaan lamaan isaanii sun lakkisanii akkana fakkaatti Qaalloo kan jedhamtu kun intala bulchaati. Bulchaan kunillee hidhaa keessa jira. Bulchiisaaf nageenyillee hidhaa keessa jira. Kan ganda Loophii Magaadaa? Mee maqaan isaa eenyu jedhamaa? Isa kanaanoo maal jedhaniitu hidhan egaa isaaniif hojjechaa ture amma maaltu badee maalirratti ol dhabaniiti kan inni hidhame? Isaan filannoo tarii kana beektaa aduu filannoon hin dhaqqabiin guyyaa 12 duratti kaardii namaa qoodanii kilaasira ganda san jala jiru ganda 5 kaardii filannoo kana uummata qoodanii filannoon aduu hin dhaqqabiin guyyaa 12 dura guurane. Guuraneeti gara aanaa deemanii aanaa irra turanii gandallee lakkisanii baqatanii turanii waraanni woboo galeetti waajjirallee gubee ture. Amma isaan aanaa irraa qabatanii dhufanii maaliif ganda lakkisanii baqatanii achuma jiraatanii taatanii rakkoo jiru himatanii malee akkamiin lakkisanii baqatanii. Waraanni humna keenyaan oli jenneetuma baqanne jennaan amma isaanillee hidhanii uummatallee guuranii. Nama 157 hidhanee bulchaaf bulchiinsi nageenyaallee karaa akkasiin hidhan. Duuba gaa bulchaaf bulchiinsi nageenyaadhaa ganda Loophii Magaalaadhaa kan inni hidhame Oromoof na'ee yookaan ammoo nyaaphaa hojjechuu dhiisee gara Oromootti deebi'ee osoo hin taane innummaanuu badii Oromoo irra dalagaa turee fi wooboo dheeteetu maaliif dheetteedhaan warrummaan deebisanii hidhan? Maaliif dheetti malee waan uummataaf waan hojjetin qabu innillee akkuma warra waraanaa kan daraaraa akkuma turee hidhaa turee dirqamsiisaa turee filannoodhaan paartiin badhaadhinaa filatameedha kennaa jedhee guurii kan jiran isaanumaaf nama hojjete maaliif baqatte jechaa qofaa hidhame malee waan uummataaf hojjetu kun qabu. Amma gaa kan ganda Loophii Magaadaan aloo attamitti jira hawaasni Oromoo konyaa Gujii Lixaadhaa keessumaa erga filannoon kijibaa warraa kaan darbee asi. Amma magaalaa Bulee Horaatii fi aanolee sagal gubbaa magaalaa gurguddoo poolisiin bulchaan aanaa kan jiru yoo san hin ta'in gandi cufi diigameera. Caasaan gandaa cufi baqatee gara magaalaa galeera. Maal baqata? Waraana woboo sodaataniilee waraana woboo akka hin socho'aa lafa keessatti filannoodha eega filattaneen filannoon kun filannoo Oromoo laallatu miti filannoo abaa'oof kaafa'oon keessa jiru akkamitti filannoon kun deema eenyu waliin isaan kan dorgamanu badhaadhinni eenyu waliin dorgama kana kan gootan isinis nyaaphaa Oromoo ta'e maroo jedhanuu fi baqatanii magaalaan galaneedhaan caasaan amma gara gandi gara 460 kunniin kan baqataneetti magaalaan galaneedhaan caasaan diigameedha jechaadha amma.
Walumaa galamma kan dubbii kee irraa hubadhutti aabboo waraanni bilisummaa Oromoo wooboon jabaatee magaalota gurguddaa akka guddinaaf kan aanaa yoo hin taane guutummaa guutuutti gandeenii godina Gujii Lixaadhaa hundayyuu akka dhuunfatettan sirraa hubadha gaamba ganda 100 meeqa erga dhuunfate. Maal kun ammayyuu aanaa malkaa sooddaatiif bulee horaa walakkaa isaanii dhaabbatanii makina aanaa malkaa sooddaatiif irraa dhufuu kabilee horaa irraa malkaa sooddaa deemu dhaabbachiisanii ilaalanii yoo kaabineen keessa jiraatan isaanii kana cufa nuti uummataaf baane uummatti kenna uummata uumaa hin goonu nu sodaatinaa nuti caasaanis yoo gara keenya deebi'u waan tokko wanni goonu hin jiru nuti Oromoof dhaabbanne jedhanii akkan uummata barsiifachuu jiranii makina dhaabbatanii makinallee dhaabbachiisanii makina warra makinaatti uummata baasanii barsiisuu jiran. Akkas yoo taate waraanni warra poolisii warra eessa jira magaaluma qofa keessa jira warra kana deemee hin barbaadu jechuu. Hin barbaadan barbaadisaaf hin baanu adda kunoo amma yoo siimuu fedhe bulee waraana kiiloomeetirii 30 irratti kan amma karaa aanaa malkaa sooddaa deemu irraa makina dhaabbachiisanii amma ganda 5 irraanii waraana poolisii milishaa jiru jecha qabatanii gaddeemanii bakka isaan jiran uyyuu dhaquu sodaatanii baqatanii dacha'anii kun guyyuma addaa kana adda. Facaasaadhuma irraa kana jechuu. Kun baqatanii deebanii warri karuma gubbaa jiran namni itti dhaqu iyyuu hin jiru homti tokko hin jiru amma diigamanii kan caasaan isaanii diigame jechaadha. Attamii egaa amma hawaasa barsiisaa jira wooboon jettanii gandeen hedduu dhuunfateera attamu humni wooboodha isinoo akka hawaasaatti akkamii waliin jirta wooboo waliin. Woboon immoo woboon ka Oromooti Oromoo keessaa baanee Oromoo fi falmatu jiranii uummatan tuqanu naman tuqanu amma sumaayyuu aanaa karjaa keessatti ganda gara 10 olitti alaabaa hidhaniitidha amma kan isaan amma jiranuu namni cufti caafaan cuf keessa baheera. Gaalessa hiccinni lafa jedhan karaa gaalessa dubbisaa kana cufaayyuu amma gurraachuu jaldoo eeguu abbayyee kana ganda akkanaa kana cufatti alaabaa hidhaneedhan. Kun egaa waan guddoo dansaadha kana hunda ka tolche dammaqiinsuma hawaasa Oromooti gaa anuu atuu kakuma qabnu ganna 2-3 kana gaafa namni gariinii mootummaa Oromooti jedhee iyyaa sirbaa ture Oromoon kibba Oromiyaa godina Gujii Baalixaa ka Booranaallee mootummaa Oromoo miti mootummaa ilma nyaapni guddifateetu aangoo dhufee Oromoo waan hamaatu eeggata afalmannuu jechaa turtan aarsaalleen guddoodhuma baaftan ammoo gaa ija aarsaa keessanii gara arguutti deemaa jirtanii kanaaf ati maal dhaamta yoo amma hawaasni Oromoo akka guutuu Oromiyaatti dammaqiinsa wal fakkaataa qabaatee wooboodhaallee karrabanii ijoolleen illeen oobootti dachaatee leenjii yoo fudhatte silaa nyaapha kan ofirraa kaasuun waa guddoon dheerattu ati maal gorsita gaamma achi jirta argaa jirta waan wooboon dalagaa jirtu akka hawaasnis dammaqiinsaani waan kanarraa qooda fudhataa jiru. Sirrumatti duraanii guyyaan isaanii aangootti dhufanuu namni gammadin hin jiru namni rasaasan tokkotiin hin jiru ganda kaanitti makiina motoriin akkasi deema guyyaa 2 caffaraa turane inni suni amma bakka inni beekamu Oromoo ganeera. Kanaaf amma dhaansa guddaa kanuuti qallu keessattuu akka godina Gujii Lixaatiif baadiyyaatti ta'e milishaan gandaa amma nama 20 ganda keessan ka kenname kun qawwee mootummaan itti hidhadoon ta'in qawwee uummataatiif uummata sangaa isaa baasee gurgurateeti ka bitatee buna isaa gurgureeti ka bitatee qawwee sanarraa guuranii isuma qawwee isarraa fuudhanii isumaan dikuu jiranii qawween kun godina 2 gubbaatti gara 20 oliiti 30 ta'uu danda'a. Kun 30 yoo gara woobootti bakame bilisummaan guyyaa tokko dhufuu danda'a. Kanaaf qawwee uummataati uummatiin milishaa irra qabee qawwee akka guurratu miidhaan akka nu dabalu dhaamsi guddaan qabu isa kanaadha. Milishaan takkaa'u qawwee qabattee woobootti baqattu yoo hin taane uummatii qawween duruu kasaati milishaa irra aguurratu qawwee nyaaphaaf hojjetaa jiru qawwee uummataa kana uummatni deebisee qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuudha kati dhaammataa jirtu. Akkanaadha. Yookaan milishaan deebiseetu woobootti makamu yoo sun hin taane milishaa yoo diinummaa ammallee Oromoo irra qabaatu teete abbootiin qawwee bitatanii milishaa irra qabanii guurrachuu qabani. Guddoo namatti tola. Ammoo warri TPLF warri Tigraay warra Abiyyi fa'aa waliin ol haadhaa turan ammoo isaanii abbaa fi ilmatu aangoo irratti saamicha qabeenyaa irratti wal haadhe malee sirni kanuma warraati. Haa taatuuti silaa Oromoon warra kanarraa maal baratuu qabdi? TPLF takkaa'u Tigreen uummatni bicuun takka kunoo baatii muraasa keessa deebitee ammallee marroo lammeessituu bilisummaa labsatte kan ammoo kan tolche wal dhaga'uu warraati qawwee qabaatuu warraati.
dhimma kanarratti isin Oromoodhaan maal jettu? Oromoon uummanni kitilli 50-60 yookaan miliyoona 50-60 jedhamu kun aga yoomii gabrummaa jala ta'a sabni xiqqoon tokko yeroo lolattee nyaapha ofirraa baaftee biyya sii dhuunfattu? Ani as gubbaatti kaayedhu tokkummaadha ka barbaachisu tokkummaadha warri Tigiree kun tokkummaanii ka'aniitidha wal qabatanii addoo addaan waliin qoodin lagaa wali adoon qootiin wal qabatanii amma waraana biyya sadirraan Eertiraa irraan Itoophiyaa irraan Amaaraa irraan ka bobba'e kana duuchaa injifatanii ummata isaanii deebisanii dhaabuu jiranii lafa itti qabatu deebisanii marroo fudhatanii isaan nama miliyoona 5-6 lakkaa'amu warra sanidha waraana biyya 4 tokko ka injifatanii. Oromoon ammoo miliyoona 50 kun yoo walii galee jiraate guyyaa tokko fincaaniin ari'uu danda'a. Kanaaf yoo tokkummaan jiraate tokkummaatti yoo deebi'anii mootummaa kana injifachuun hin danda'ama. Qawwee ammallee mootummaan kama isaan kalasiitiin bitatanii kanaayyuu yoo fudhatanii guyyaa tokkotti godina tokko bilisoomsuu danda'anii godina kaanii kaantii dabalanii bilisoomsuu danda'anii kana dhaamuu fedha. Kun odeessa guutuu gara kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaawwan Bulee Oraatti bilbiluun Oromticha tokko irraa argannee saniif dhiyeessineedha. Kanatti immoo aansuudhaan gara Lixa Oromiyaa magaalaa Naqamteetti bilbiluudhaan haala hawaasni Oromoo magaalaa Naqamtee keessa jiruu fi dhimma akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti yaada Oromticha magaalaa Naqamtee irraa arganne siniif dhiyeessina turtiin keessan ammas agamaa'ii kurfii keenyaatti nu faana ta'uun afeerraa keenya. Haalli amma naannoon Oromiyaa keessumaa garri dhiyaatan keessa jiru kallattiidhaan wanti mootummaan qabatee jiru keessumaa gama Komishinii Poolisii Oromiyaa irraa kennamee jiru kan namatti hin tolledha. Maaliidhaaf namoota fakkeenyaaf deeggartoota ABO jedhamanii yookiin boodadhamanii shakkaman akka kanaan duraa kana keessa mana hidhaa keessatti hiikuun barbaachisaa akka hin taane yookiin immoo hiidanii qorachuurraa mana hidhaa keessa fakkeessanii galchanii achi booddee ajjeesanii akka gadhamuudha kallattiin tika kenname namoota tokko tokko irratti dhiyeenyaa kan qoran. Kanaadhaaf dargaggoota gammanu gaafate carraa kanatti mudatee kan jiru jechuudha sodaan hawaasni qabu nutis qabna. Dabalees keessumaa yeroo ammaa kana keessa dargaggoonni hedduun kan durii caalaatti amma namni tokko otoo deemeen gaafatamin yookiin seeraan badii isaallee utuu himatiin sa'aatii 24-48 irratti darbee hanga guyyaa 48-50 yookiin immoo jala mata dhiidhamaa jira jechuudha. Inni kun haala magaalaa Naqamtee qofa biyya keessatti bal'inaan deemaa jirudha. Keessumaa kan durii caalaatti immoo haalli amma keessumaa gara dhiyaa kanarra jiru baay'ee sodaachaadha jechuudha. Magaalaa Naqamtee yoo fudhatte galgala sa'aatii tokko boodallee bakkeen deemtee kan akka garaa keessatti deemtee daldalachuun akkasumas waal bitachuun wantoota nyaataaf dhugaatii barbaadamu argachuu kan hin dandeenye keessattidha jechuudha. Sodaa guddaa hamma garaa isaa kan jirru dargaggoonni harooliin mootii geessu sunillee akka waan iddoo sanatti deemamanii asirra dhuguma namni 5 qabamee kan ture achi deebi'ee jira. Akkasumas immoo asuma keessatti illee waraqaa eenyummaa naannoo qobsuma oboon jiru jedhamu caalaatti wallagga lixaa gara Wallaggaa Gidaamii akkasumas immoo ona giddaa yaanaafaa irraa lafa Oromoo naannoo jedhamurraa namoonni dhufamanii waraqaan eenyummaa isaanii iddoo kana kan ibsu yoo ta'e gaaffii tokko malee kan guramanii hidhamaa jiranidha. Qeerroonni barattoonni dhufanillee. Oromoon erga qabsoo hidhannoo jalqabee bubbuleera yeroo garaagaraatti yeroo inni galma qabsoo bilisummaa Oromoo jalaan ga'eera jedhuttis dogoggora hooggantooti qabsichaa uumaniin akkasumas burjaajii jaarimoonni siyaasaa fi warri hawaasni kun ija godhee ilaallatu dalaganiin lafarra bubbuleera lafarra harkifamaa irra ga'eera arragaa Oromoon akkuma kaasaa jirtu guutuu Oromiyaa keessatti ajjeefamaa jira. Gama biraanii TPLF fi Koloneel Abiy Ilmaa fi Abbaadha. Saamicha Oromiyaa fi aangoo irratti wal dhaban jechuu dandeenya. Haa ta'uti TPLF baatii muraasa keessatti deebitee warra Koloneel Abiy rukuttee baafteetu biyya sii dhuunfattee jirti yookaan marroo lammeessituu fi ganna 30 keessatti bilisummaa ofii labsatuu isaaniiti warri jedhanis jiru. Gama biraatiin hawaasni Oromoo guddeessi kun arras gidirfamaa jira. Warri TPLF kan isaan deebi'anii arras dha'anii baasuu danda'an waan ijaarsa qabanii fi qawwee qabanii fi jedhu. Mee kan Oromoo kana maal jetta? Yoo goone galmi qabsoo bilisummaa Oromoodhaa saffisaan ga'ama akkasumas galmi qabsoo bilisummaa Oromoo kunis eessaasa jedhu irratti yaada kee nuu kenni. Yeroo baay'ee kan Tigraayitti Oromiyaa kana gaafa ol qabannee ilaallu qabsoon naannoo Tigraayitti gaggeeffamu achi keessatti dhaabni siyaasaa kamiyyuu kan maqaa akka hin kaa'amne achi keessatti qabsoo gosaa duwwaadha. Tigreen hundumtuu dursa Tigrummaadhaaf kennu gara dhaaba isaaniitu hin dhaqin jechuudha. Kanaadhaaf achi keessatti sagalee qoqqooduun namni kamillee sadarkaa barnootaadhaan
sadarkaa umuriidhaan otoo waliin qoodiin waan wal fakkaataa geggeessanii kan isaan soomanii. Kanaaf fakkeenyi guddaan ta'u sabni keenya kun bal'inaadhaan lammaffaa miira keessaa ba'ee sagalee tokko jalatti yoo hiriire akka kanallee yeroo amma sanaa yoo fudhatu maaliif tokko bal'ina waan qabnu baay'ina waan qabnu jechuudha. Sagaleen isaatiin qoqqoodamu. Kan isaanii yoo fudhatee ta'e fakkeenyaadhaaf namni Tigree qabu wal ta'anii sagalee tokko duwwaadha jechuudha kan duuchanii haasa'an. Kanuma keessaa immoo Oromoo ajandaa tumama yeroo baay'ee Oromoon kan namaa farsa kan taasise maal jechuu barbaadan keessumaa bilisummaa isaaniidhaa fi gama dippiloomaatiidhaan waan garaagaraadhaan illee kan Oromoon sagalee ta'ee bal'aa ture maal sagalee ta'ee osoo hin taane isaanii kan taane farsuu duwwaa kan taate gata yeroo baay'ee. Kanaadhaaf Oromoon akka Tigree sanatti dhaabni siyaasaa kaan Oromoo booddeedha. Maaliidhaaf Afaanis haa ta'u paartii kan biraanillee Oromoon qabsaa jiru yoo jiraate kan inni dursuu qabu Oromummaa osoo dursee bareedaadha akka kan Tigree jechuudha. Maaliif amma Tigree yoo argite TPLF akkasumas immoo paartii kan biraallee yoo jiraate waa'ee paartii isaanii dhiibee mootummaan TPLF akka waan duulettidha jechuudha. Kan inni qabsoo irratti gaggeessaa ture garuu TPLF akka waan uummata Tigreetti duulameetti kan isaanis ibsatti kennanii uummanni akka kanatti fudhatee jechuudha. Kanaaf dhaabni keenya uummanni kennallee akka waan paartiin tokko waan balleessu waggaa lama dura kan ture waan mootummaan abaa shanee dhanii mootummaatti moggaa'isanii yookiin Oromoo balleessuudhaaf qabsaa ture qofatti kan ilaalan garuu qabsoon sun deemee Oromoo balleessuutti illee yeroo itti fuuldeffagatti booddee keessanuu galee jira tisaaraa booddee. Kanaaf osoo kasaariin dura kana Oromoon irratti dammaqu ture garuu haa ta'u malee amma immoo garbummaan kun didee jajjabaachaa kan jiruuf Oromoon paartii siyaasaa kan dura Oromummaaf dursa yoo kenne akkuma TPLF akkasumas uummata Tigraay kanaaf bilisoomumsaa dhiyootan barbaada. Ayyee paartii siyaasaa dura Oromummaaf dursa kennuun dhugaadha qabxii gaariidha. Sana cinatti ammoo galma qabsoo bilisummaa Oromoo tokkicha kan ayyoonniif gootonni Oromoo qaqqaaliin bu'uuressan san kan Oromiyaa walaboomsuuf bilisummaa Oromoo dhugoomsu mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaadhaa dhaabbatuu giddugaleessa yoo godhanne yeroo baay'ee kan Oromoo afaan fajjeessu waa'een paara Itoophiyaa dimokiraatessuu ayyoonniif namoonni garaagaraadhaa fidanii dhufantu hawaasa burjaajessaa ture kun qabatamaadhuma kunillee deebi'ee dhufuu danda'a. Isa kanarratti ati maal jetta tokkummaa Oromummaadhaa jaarmiyaa siyaasaa dursuun akkuma jirutti ta'ee sana cinatti ammoo akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo tokkichatti xiyyeeffatuun ga'ee maalii qaba laas keessatti? Gaariidha. Ilmoo gaadha. Kun ammayyoo Isa cunqursaa jiru yeroo ammaa kana bilisummaa yookiin paartii badhaadhina jedhee waamu kanaadha. Paartii kana yoo ofirraa kuffise uummanni garamitti deema hireen isaa maal kan jiru nama yaachisuun isaan oolu. Kanaadhaaf Oromoon dhaaba cimaa ta'u qabaachuun galma qabsoo isaa murteessaadha. Kanaadhaaf dhaabni cimaan yeroo ammaatti Oromoon qaba jedhu hidhamtoonni siyaasaa garaagaraadhaan hooggantoonni yoo keessaa hidhaman illee abaan murteessaa ture. Akkasumas immoo karaa diimokiraasaan qabsaa kan jiru qabaan illee Oromoodhaaf dhaaba filannoo hin qabne ture. Kanaaf dhaabonni kun lamaan ol ta'anii hiree kan ibsuudha. Uummanni kun tokko hooggantoonni isaa mana hidhaadhaa addattaman akka ba'an godhe. Lammaffaa immoo hooggantoonni ba'an sunis immoo ana caalaa yoo immoo dhaabni an keessa jirutu sana caalaa otoo hin taane dhaabni Oromoo miitaa jedhanii ta'an isaan ni beeku danda'amata isaan irraatu hin deebi'u. Kanaadhaaf dhaabni isaan sana jalatti immoo dhaabni hiree Oromoo murteessuu danda'u yookiin walabummaa Oromiyaadhaaf bilisummaa Oromoodhaaf qabsaa'u tokkoof tokko qabaa ta'umsaa eenyurraa dhokataa miti. Maaliidhaaf kana waan jibbamu ibsi kaayyoon isaa keessa Oromummaan waan dursuuf Oromoof Oromoon bilisa baase Oromoon abbaa biyyaa akka ta'u Oromoon akka gaggeessuudhaaf waan qabsaa'uudhaaf isa kana jalatti hiriiruun dirqamaadha. Kun filannoo natti hin fakkaatu naan garuu immoo sanadhaaf jala uummanni sana jedhee gara sanatti geessu yookiin immoo maaliidhaaf amma rakkoonni guddaan jiru qaamni Oromiyaa ta'u kanaan dura biyya kana gaggeessaa ture baay'een isaanii tokkummaa Oromiyaa dhiitii fi Oromoon akka tokko hin taane paartii siyaasaadhaan amantaadhaan kutaadhaan akka olqooduudhaan kan hojjetaa turan. Uummanni keenya kana irratti gammadee dhaabni isa gaggeessuu danda'u yookiin immoo kutaadhaan kan hin qoodamne dhaabni kutaa kan isaanii jira waan ta'eef isa jala yoo hiriire walabummaa isaa fi birmadummaa isaa mirkaneeffachuu danda'a jedhanii kan hin jiru. Kanaadhaaf hireen amma jiru kun akkuma TPLF illee hidhannoodhaan dhaabbata ishee cunqursuudhaaf itti gahee karaa Eertiraas karaa Amaaraas akkasumas bilchiginnaadhaan itti gahee kan isheen ofirraa qolatte hidhannoodha waan ta'eef qabsoo hidhannoo cimsuun amma ammatti yeroo kam caalaa murteessaa ta'u isaanis dhugaan of baanee gochuun ni danda'a. Akkuma isinuu beektan Israa'eeliif Ameerikaan addunyaa kanarratti kan isaan sodaataman sababa meeshaa gahaa qabaniif yookiin immoo meeshaa hidhannoodhaan biyya kana geggeessu harka tokkotti diimokiraasii soban lallabanii meeshaa waan qabaniif sodaatamaniiti. Kanaadhaaf biyyi meeshaa qabduun sodaatamti waan ta'eef isaan hojii Oromoon hojjechuu qaban dhaamsa ta'u. Kan maa'ii irratti san dhageessifne gara lixa Oromiyaa godina Wallagga ba'aa magaalaa Naqamteetti bilbiluun odeessa Oromticha magaalaa Naqamtee irraa arganne isan dhageessifnedha.
Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin gara lixa Oromiyaa ona Jimmaa Arjootti bilbiluun odeessa argannee san dhageessifnee fi gara kibba Oromiyaa godina Gujii lixaa ona Bulee Oraatti bilbiluun odeessa bal'aa Oromticha konje Gujii lixaa ona Bulee Oraarraa arganne dabalatee gara lixa Oromiyaa godina Wallaggaa magaalaa Naqamteettis bilbiluun haala hawaasni Oromoo magaalaa Naqamtee keessa jiruuf dhimma akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irrattis yaada Oromticha magaalaa Naqamtee irraa arganne isiniif dhiyeessaa armaan baaneerra. Isaan dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabataniif horaa bulaasaniin jechaa kan har'a harma irratti obbaafneerra hanga sagantaa keenya yeroo itti aanu walitti deebinutti huumaan nama borii hin tolchinna.